akkuma beekamu Afrikaan walgahii magaalaa guddittiin Afrikaadhaa Finfinnee ta'uu ni beeytanii kaleessa akkuma isinii gabaafne waboon rukutuun qabaa jee gartee ibsa waan baaseef Afrikaan guutuun Faransaay hundi gartee yaaddoytee walgahiin sun Naayiroobitti ka gaggeeffamtu goote amma beeksisa ibsa waboon baaftu addunyaa guutuu jala isin amma waan keessan ta'eef hedduun kabaja waan ta'e malee ibsa waboon baaftu addunyaa guutuu jala jechuudha maaliif amma biitti sun safety miti namichi matoo haya waan jaamu kana kiiloomeetira 120 narraa eegi jechuudha diina siigale matoo hayaan kun eega harkaa diigamu seene gartee uummanni ni security'n biyya sanii Finfinnee keessatti sadarkaa gartee namni waajjira poolisaa duratti ajjeefamu waajjira poolisaa dura rashanamu keessa jirti jechuudha Finfinneen amma safety'dha miti laalaniiti yeroo jalqabaatiif gaafa Haile Sillaasee cittin taane gaafa Mangistuu Hayilamaariyaam kan Ameerikaan hundi Mangistuu irra duuluu turtellee walgahiin Afrikaadhaa takka Naayiroobitti hin taane jechuudha yeroo jalqabaatiif gartee achittaati kun salphina gartee khufaatii diplomaasii kan gartee PPT gartee uummanni nu baga arkitan waan kana dhumatti wanni kun hin jirtu lafarra hin jirtu qilleensumarratti gartee kijiba gartee ni jirraa qaallichi qamadii keessa dhaabbatee gartee beera walii qabatee footoo haamalee hin jirtu woggi isin hin jennu addunyaanu gartee isin hujiidhaan isin himaa jirti jechuudha sigale eega Naayiroobitti walgahiin tun gaggeeffamtillee namni kabajaadhaan qaallicha kana dhiyeessee hin jiru sigale inni gartee meekaappii godhatee daawwitii fi ilaalu tan hunda kiisha kaayyatee xayyaara kan hunda irratti sigale iflaalaa dhufe jedhan sigale har'a footoo ka'ee meegaap pirezidaantii Faransaay wajjiniin footoo ka'amee jeeti gartee gammachuudhaan dhufe jedhani boodarra gartee namicha Seenigaal tokko bira dhaaban ka waancaa Afrikaa hate jedhan sambira moggaa san dhaabaniiti gartee Abdul Fattah al-Sisi fi pirezidaantii keenya addunyaan kana maramu jirti sigale warra biyya bulchuu beeku warra diplomaasii biyya isaanii jaaruu beeku sigale kana maramti inni gamasii kan dhaabbatee gorora kan akka nama bira foon nyaatanitti kan gorora kana shaa godha duratti namni kan footoo na wajji kaa'ame gaafa kijibni kiyya sun dirreen bahin jeeti akkasin rakkatu ture Ooliyaan Oromoo kanatti marmeela udaanii keessatti isa darbe ammallee rabbi isaa haa ajeesu bakka deemutti rabbi isaa haa ajeesu bakka sanirraa kan ka'e walgayii addamuree osoo walgayiin deemu jirtuuti sa'aatii meeqa walgayii dhiisee Finfinnee galee achi taa'u jira jechuudha san gubbarraan dheengadda kumaan isinii gabaasee doofaan gartee hoola hoteela eebisaa Isaayyaas Afwerqii gartee deemeeti diplomaasiin biyya isaa leellisaa jeetiin kitaabul jismirraa waa isinii barreessee ture yeroo hunda isin akkitti ilaaltan waan nuti biyya teenya jibbinee biyya gartee homannee biyya biroo ol qabnu seetan sigale biyya teenya doofarraa habaraarru wallaalarraa biyya habaraarru jetneeti gartee wanni nuti iyyaa jirruuf wallaalarraa biyya habaraarru doofaan biyya balleessu jira biyya diigu jira namichi kutaa turbatti mana barumsaa addamuree gartee sigale dooktarummaa kijibaa markaatto walii qabatee ummataan jeeqaa jiru dogoggora gartee hayyoota keenyaatiin aangorra bahee ummata jeeqaa jiru biyya balleessaa jira biyya teenya haadha qabannu sabaa sablammii wajjin waltaanee jennee isinitti iyyuu jirra jechuudha dheengadda hoggii nuti iyyinu cal jettanii nu kokkofaltan nuti waan beeynurraa iyyina har'a kunoo gaddaametti mi'oos sigale asii fuudhee ergeetti gartee amma luka Ameerikaa arraabu jiranii osoo maayikiruubiyoo nun harkini itti aantuun ruubiyootti gad erganii mee waan jaldeessa harma gad dhaabbatu tana dhaqaa dubbisaa jedhaniini isaaf kan dhaabbatu kana dhaqanii mee maaliif afaan dabsitee dhaabatte jennaan bar Ameerikaa wajji hariiroo uummachuu dhufne maarree hay bu'ama 8 isa turtan arra Ameerikaan isin mul'atte jetteen Ameerikaan sigale inni kam seehe inni Arab Emireet tana abdate rabbi caalaa namni inni abdate Arab Emireet maaliif Arab Emireet akkam jettiin maallaqa naasik kenna Suudaan Hamdaan Dagaaloo ni qabsiifna Isaayyaas ati ni diida Somaliland dirraan Suudaaniin
Eeltiraan kana hunda biyya guddoo takka uummanneeti irra mootii si godhee si bulcha jira. Wanni inni akkatti Arab Emireet gartee zeeta hudduu dibatee hoggii bin Zayid gartee as dhufe kanatti hundattichi garagaluufis akka gartee wanti harree leenjii qabdutti akkasitti hudduuchi deebisuufi inni niyaan isaa tanaa jechuudha. Inni ganaan gartee Isaayyaas kana hunda cabsine Suudaan tana hunda cabsine Tigree tana hunda injifanne zigale ilaa hanga Soomaaliyaa laandiitiin akkanatti gartee wanti nagargaarte ijoollee hiyyeessaatiif tana hunda ibidda yaase zigale Arab Emireet nagargaarte biyya guddoo takka uummanna jeeti zigale biyya guddoo takka uummanna jeeti ganna Ameerikaa hunda funyaan itti ol qabee yaaboo taay waan dhufuun beekamtu taay osoo jennuuni fiddee laal الدنيا آخر الجنة أنا سياق أنا نيسو إيران تيجتنا يا مستجابة هذا والمستجابة يا أبو كل شيء من الجديد الحب من الروح جانا ربي سيقله مستجابة خنا وقيمك أساد وبتورتي ولا لو أربعة أنا مستجابة بدل عربي مريت تنك إيش ولا ما عربي مريت أبو لولا الرجل رام الله يدينجرونا بيتشنا بركان واتين اسنو بچو دولي جا نمچي بن زيد ني بيخ عمل ساوان ني قلبسي دولي سيله غنما غلغل بن زيد ركسيتي بن زيد ابو مالني جيرو ربي محمد يو امنتنت دولين جيني سلكي رچوفي اما وان غدو في وان ديسو ولاليتي اساياس امريكا ركافودتي سيله اساياس مخي امريكا ركافودتي amma gartee wanta duraan waraqaa adii Ameerikaatti ergu turanii yaadataniis waraqaa adii no more tajettu Ameerikaaf barreessuu turanii bara waraqaa adii irraa karaa nama badaa jenneeti gartee arra kitaabul jismi waa post isinii godhe Facebook jala gaseentanii ilaaluu dandeessan siigale amma Ameerikaatti haareetti eega Ameerikaan Isaayyaasii wajji fixatte ceehaa dhufee siigale ceehaa dhufee wanti namichi footoo namaa fakkaatu sun ka cinaa namaa akkanatti deemaa barra wanti mee haabinu masaata lalaalaa qaallicha kana hum gabbina hanga marmeelaaga qallaanis akkanatti deema si'eele amma mee namichi Ximootiyoos sun rabbi uumaa rabbillee warra ajaa'ibe rabbiin hin godhini mee nama ministeera nageenyaa godhatanii osoon namni bibbireedaan buskunni diddiimaan kun jiru hawgii Itoophiyaan ministeera hajii alaa Itoophiyaati jaan atilleen chilaalte tigamad sigale usun nami bibreedaan akkana caccabaa kana fideechi kaaye Ameerikaan namichi kun dhiiroo irdaata kadhachuu dhufe hoggii jettee Tiraamp fan qaawalla bar ministeera hajii alaa kaaye Abiyyiiti ichi michiyyoo takka taa ruubiyoodhaa miila dhiitu takka itti gad erganii waliin farramne jaabara kana gunnu baay'ee taa'e زاوية ويتا كجيسني تسيجله چتين ولين فربنا يا وريا بليز سوهارة تيجرته أمو إني بيك سكرتري روبيو دبي سكالي تيموتيوس كان أرّا جرته تهنيا ولوما فارسي بولان إنجليفا بيخاره سيجله فارسي بولان جيتشوم أمريكا جوسان كيسا فودتيت أمريكا إنيو وجديل غودي نسبيرنجر تسيجله أمريكا جيتشو إيجارك alaabaan michiyyoo birani teessimi alaabaan Itoophiyaatiis Ximootiyoos dur bire teessa hay har'a Ximootiyoos Ameerika dhaqe teenya ooluma jechuu jira waan ta'uu danbeeku sigale mee waan ta'een adda isinii baasa Isaayyaas daarektii eenyu waraqaa barreesseef Tiraampi waraqaa barreesseef Isaayyaas daarektii namni waraqaa barreesseef Tiraampi waraqaan akkam jettee afaan Arabaati haazaa warrisaalatul musiibal Tiraampi jetti kuni gartee waajjira Tiraamp irraa Sayyidina Isaayyaas Afwerqi yaa caccabaa keenya jechuudha sigale Isaayyaas jaarsa gajjee yaa caccabaa keenya waraqaan tun waajjira keeti deemti waajjira Isaayyaas deemti sigale Directi Presidenti Amerikaatu Presidenti Isaayyaasiif barreesse Kungaru
miciyyoo gartee wara miila kophee faa deddeebiftu takkatti gad erganii isaan ministeera hajii alatti wallahi ministeera hajii alatti hin beekan nama waa kadhatuudhaaf akka tasaa gartee Afrikaan akka jirtii Afrikaan kana fakkaattii jechuudhaaf amma Ameerikaan gargaarsa murtee jirtii mi sigale amma Ameerikaan gargaarsa murtee jirti waan ta'eef namoota kanaan nu keessa jira akkamitti yaa Tiraampi gargaarsa nurraa murta jechuu mee himinirra dhageettiidhaan Tiraampi fakkeenya uummata Afrikaa arkuu jedhaniiti natti erganii jeeti Tiraampi ajaa'ibuu ture jechuudha. Hogii namichi maal jiru huizaat jennaan hay bar ministeera hajii alaa qaabiyyiiti. Way. Awo biiti yaa'u salphataan biyya numa salphisee barzii galee bar ministeera hajii alaati. Nama ministeera hajii alaa akkana addunyaarra jiraa jenna janii chiifuudhanii micoota akkatti gad erganii miciyyoon chidhaqi jettee zaawuyyaa takkaa jirata. Faranjiin hoggii fincaantu kararraatti mayitee fincaan firraa goggoysitu si galee sangeessitee wajjiin gartee si wajji farramanii beenu jettee. Hay inni Washington DC embassy as deebi way American diplomaasiin wajji tolfatte jiddu gala Afrikaatti nagaya buusuun wajji haasoitte jaasii galee waan jarri wajji haasayeewuun beeku waan jarri wajji haasayeewuun beeku so diplomaasiin isaanii man kanaa jechuu gabaabdutti amma namoonni gariin way Amerikaa wajji haasawuu eegalte way Amerikaa marree ta'uu eegalte jaa isaaniitu dhufee bari isinii wajji dalaguu feenaa. Duraanis isuma gaafa filannoo san faranjii jalaa dubbachuu didee filmaata maarree godhi hidhamtoota hiik wabo wajji mari'adhu fannoo wajji mari'adhu TPLF wajji waliigaltee South Africa san hujii jijjiiri jettee osoon Ameerikaan Awurooppaan osoon kadhattu gartee binzeeyit kana abdatee nama dhageeffachuu didee hayyoonni Oromoo aboo rabbiiji maraatanii biyyan bulchan mari'atanii biyya bulchan suutaji calm down osoon juuni tanneen maal beekti hayyuu maaltu jira way profeesara numaan torfadhe osoon juuti osoon profeesara ari'ee tiktokara simatu sigal biyya walin laaqee waan godhu wallaale sigale walin naqee keessa gattaa'e marmeela udaanii eega inni harkatti darbe sigale addunyaan guutuun ufuuf jettee eega biraa yaate booda amma diplomaasii jee addunyaarra fiigu jira eessi jirti kana hulaan diplomaasii hundi cuccufamte namni tokko hoggii diplomaasii si wajji godhu biiti takka hoggii diplomaasii si wajji gootu takka qabeenya qabaachuu qabda takka humna qabaachuu qabda humna yoo qabaatte si ergatan sigale amma huutii tana farraa dha'uu danda'u sigale Ameerikarraa ba'aa xiqqeessuu sigale Al-Shabaab faa sirritti irraa rukutuu danda'u kanaani diplomaasii yoo qabeenyan qabaanne kanas ilaalan mee kuni fiifuu biyya bulchusanuu harkaan qabu Mato haya jeeti kuno hangam kilomeetira 120 Finfinnee jalanna dhiyaachuu baannaan anirran kaayyanne je Adaamaa dhayxeeti fannoon kuno milisharraa qawwee hiikkachi jirti. Waboon kuno sululta fichee kilomeetira 90 kana qofa Finfinneerraa sigale sulultaan 40 qofa sigale. Waboon kana jala tetteessee dha'u jirti takkaa ifiifuu nagaya buufachuu hin dandeenye mee Ameerikaan ilmoosaati moo mee maalii jecha isa gargaarame mee maalii jecha isa gargaara Binzeeyit garuu wanni maallaqatti fixateef gartee namichi waan humna qabu itti fakkaate qaallichi ni kijiba itti arabtichatti kijibeeti sigale خنانين تجابسا إسحاقياس نين تجابسا مارين نين تجابسا بيتنا جايا وهنداو سودانيس أو جرا سوداني في قرتي حاجة سوماليا لاندت إثيوبيا تنقوتو سي كبجين سيقالي خنقوتو بقى أكنا جيت تكجبه منامني سنويس زيرو تهيف مينم نمالي جتشا سيغرغارمي مي مالي جتشا دبلوماسي خي سيغرغار nothing takka humna qabaachuu qabda takka gaaza qabaachuu qabda takka qabeenya albuuda adda addaa qabaachuu qabda jechuudha waan addunyaan sitti haajamtu sigale
duraan dippiloomaasonni addunyaadhaa dubra Itoophiyaa bibbiriidhaa kanaaf ichiyaan dubra Itoophiyaa faarsee bulaan fixe takkitti halkanitti miliyoona 3 barreessaa Fayyisaa Leellisaa sigale so inni dubra faarsee bulaaf dhiyeesse sigale silaa dubra dippiloomaasii dhiyeessanii addunyaa dubra Tigreen gartee addunyaa wajjin diil godhuu turte inni gartee faarsee bulaa kanaaf dhiyeessaa jechuudha warra tiktookaraa kanaaf dhiyeessaa jechuudha maaliif sadarkaan isaatii saniifu qaallichi waan godhuu fi waan dhiisu wallaalee maraatee jira ummanni keenya if qopheessaa sigale if qopheessaa namni yoo hin qophooyne gartee akka arra gartee qabsoon teenya miliixee nu harkaa kutte kanatti miliixee nu harkaa kutti maasii if qopheessaa saniifu tanaa jira kara biraatiin waboon ibsa baasee jira waboon amma gartee tarkaanfilee baadiyyaa fi magaalota xixiqqaa keessa fudhatu hundaa'u sadarkaa gartee to'annoo isaa jala oolchee waan isa yaaddeessu hundaa'u fixatee warri qawwee diinaa harkaa qabu hundi sadarkaa si wajji dalaynaa qawween tunis teetuma yaaddeeyanii jedhanii gartee wa'adaa seenanii firra uggii ga'u amma numaatu finfinnee rukutaa yeroo naamijjaayetti finfinnee rukutuuf yaadaan qabaa jee gartee yeroo duraatiif ibsa baasee jechuudha ibsa baasee kun waan gartee jajjabeeffamuu qabu waan deeggaramuu qabu wanni kun gartee ummatatti illee abdii horaa waan mul'ataa takkasii galee waan gartee bineensa kanallee girgireessa waan akkanaa tana yaaduun ummataaf abdii gartee boruu tahuun kun waan gartee akka gaarii deeggaramuu qabu wabulliin akkana jee ture waan jajjabeeffamuu qabu akkasumas naannoo Soomalee gartee mi'eessoo Harargee lixaa reefuu viidiyoo illee gatisanii dhiiseetiin jira gartee ummatatti naqaniiti ummata keenya shoorarkeessuudhaaf yoo Abiyyi aangorraa ka'e Oromoon hin jaaramne Oromoo tokkummaa balleesseetiin jira itti hiree fi gartee Amaaraas akkan araaramne godheetiin jira sabaa sablammii hunda isinirra diina ta'anii jiranii baala gizee isiniin jedhanii Oromoo hundaa'u gartee ji'eetti Oromoo keessa olola oofeeti gartee ka isin fitu jiru Oromoo jee Soomalee hundatti oloofee kun olaala akkan jechuu fi gartee qaallichi kun haga Mansuur Jamaal hidhatte hambisutti geema taphachuu jira ummanni Oromoo sirriitti eeggadha amma laala artistoota Amaaraa hunda hidhaa baasaniiti Mansuur Jamaal qofa hambisee jechuudha waay amma akkaati ka Oromoo maa hambisan Mansuur Jamaal qofa maa hambisan kamaarree gadhiisanii akkaati jettee ajandaa godhattuuf sigale akkaati ajandaa Oromoon qaroo ta'u feetu gadhiisi namni irraa dubbatee hin jiru sigale namni irraa dubbatee hin jiru miskiinticha nagaa hidhattu tursan miskiintichi duraanii maallaquma isaanii sossoosuu ture sigale miskiinticha nagaa hidhattu tursu jira haga nama dhuunfaa sanitti taphaa gartee sabaa sablammii wajjin wali si buusuudhaaf taphachuu jira jechuudha amma hawwisoon PP irra guddaan wallee baasuu eegalte sigale namichi Taaddalaa Gammachuu jaamuus OPDO guddaadha durattu sigale isaa fi Qamar duratti illee OPDO gurguddo OPDO Mukhtar Kadiiri ergadhu maarreen keeti miitirqishoon keeti miillijoon keeti adeero nuti nama ergachuufi miti kan qabsooyneef sigale nuti walqixxummaan buluufi malee nama ergachuu nama gabroonfachuu okay maal irraa duuba eega gabroonfachuudhaaf qabsooyne maanana nuti ilmaan abbaa gadaati nuti walqixxummaa bulla nuti maaliif bulla nuti miitirqishoo bullaan maalire sigale ergadhu maarreen keeti ergadhu miitirqishoon keeti hay sigale hawwisoon PPdha wallee kijibaa eegaltee jirti wanta tana jala yaatanillee subscribe godina like godhi wanti kijibduudha sigale waalaikum salaam jaal wanti kijibduudha wanti fakkeessituudha uggii isiniin jennu gartee isinuu ragaan arkaa jirtan kaleessa akka Oromoo dhaabbattee ha jetti amma deebitee dhiifama gaafatti jechuudha kunis gatutaaleeti ergadhu maarreen keeti ergadhu
Oromoon amma sadarkaa nama ergaturra jira dhugatti. Iddoo dhaloota isaa bar namni bar booha walitti dhufutti hin jiru. Magaalarraa bar namni baadiyya gabbahuu hin danda'u. Mee gadummaan isaan faarsan wanti hawwisoon piipiitu maalime? Artii jechuun ka ummata firraa dhukkubsatu, ka ummata fiitii wajji rakkatu, ka ummata fiitii wajji cinqamu, si gale? Ka ummata firraa gartee rakkina ummata fi gudeedama ummata fi imimmaan ummata fi haqu jechuudha. Artii guyyaa garaa guuttate gaafa butaantii jijjiirratee qofoo bareedduu kaayyate amma bilisoomni siin jaa, si gale? Gaafa garaan isaa irratti amma gabroomne siin jaa. Sun artii garaati malee artii sabaatii miti jechuudha. Kanaa booda wal sossobuun waliirra kutuu walii maal jechuun hin jiru jechuudha adeero. Baaqaa callaan wanni itti Oromoon amma dura kasaartee baaqaa callaa adda baasuu dadhabde jechuudha, si gale? Baaqaa callaa adda baasuu dadhabde jechuudha. Nuti gartee Oromoon sirna walqixxummaa fiduu fi qabsooyne sirna gartee Oromoon sirni diriirraan bar filannoodhaan moota humna qabda, baay'ina qabda, qabeenya qabda, wannummaan ati nama gabroonfachuuf rakkatuuf ergadhu maarreen keeti, ergadhu miiliyyoon keeti jettee wanni ati if rakkiftuuf takkalleen hin jirtu jechuudha, si gale? So saniifu hawwisoo piippii tamma gaxoriitee gartee gogaa sabboonummaa uffattee sabarratti walliftu tana osoo sabni gudeedamaa jiru, osoo sabni buqqa'aa jiru, osoo sabni boohaa jiru, mi'eessa jechuun Finfinnee irraa hangam takka, si gale? Achitti ilmaan Oromoo osoo malee dhumaa jiran, si gale? Iluu abbaa booraa eessatti kana ummata Harargee kan Junayd isaa iddoo buqqiseechi geeyse ummata barandaa namaa jala kadhata ciisan nyaate, si gale? Ummannichi buqqee, Wallagga keessaa namni buqqee, Shawaa keessaa namni buqqee, si gale? Shawaa keessaa namni buqqee, osoo namni kanatti Oromoon gartee halkanii guyyaa yaa Rabbi maana uumte jechuu jirtuuti ergadhu gadaan keetiis gabbee. Maaliif ifii quufe siree gaariirra rafa, makiinaa ajaa'ibaatiin deema, si gale? Jaartii buskuta tana gangalchaa bula. Bakka namni itti dubbatu hin jiru, bakka jijjiiramni dhufe siin jedha. Waan hawwisoon PPT fi sheekotiin manzaraatti jirtu ittuma dhufuu teessan hunda harkaatuma jirtan, si gale? Waan inan dura isin bahee dubbadde sheekotii manzaraa tana wayin seenaa si har'a dubbadde. Sheekotiin bitamtee ammaa booda muslimas tahee muslimni sheekan qabu, si gale? Kiristaanni qeensiin qabu, wanti hundi garaan bitamtee, si gale? Duraanis wanni isin qabsooyituuf garaasiiti, qaallichi garaa guutee. Amma biyyi kam godhe? Hawaasatti dhiiseetuma waan hawaasaan deemna juttu tana mata mataa tana itti cufee jechuudha. Mata mataan maal siin jetti? Haay bilisoomnee bar siin jetti. Bilisoomnee bar. Isaaf bilisoomee bar. Ati garuu dhumaatiin tee, buqqa'uun tee, gudeedamuun tee, rakkachuun kee ka dur caalaa si cime malee wanni sirraa gabbuu hin jirtu be. Inni maal siin jaa? Haay bilisoomnee bari. Aboo mee maaltu jijjiirame? Mee mootummaan kun gaafii Oromoo tam deebise? Mee mootummaan kun Oromoof maal ta'e jettee hoggee ati gaafatte? Haay Finfinnee tolchee bar siin jaa. Mee mootummaan Finfinnee mazagaajaa tolcha malee bar silaa osoo Finfinneen tun toluun gartee faayidaa qaba, bu'aa qabaatte katti faarfamu Abiyyi miti bar. Ministeera magaalaati bar, si gale? Ministeera magaalaati bar. Ministeerri magaalaa caaltuu isaaniiti bar. Silaa maqaa caaltuu isaanii faarsuu qabna bar, maqaa Daabiloos osoo hin taane. Maaliif magaalaa isiidha namni dizaayin godhee kaasee magaalaa asitti kunaa dhaabbatu, asii masgiinni ijaaramu, asii chirchiin ijaaramu jettee namni dizaayina godhee magaalaa bareechuu isiidha gaasila akkas osoo seerri jiraate. Amma Daabiloos waan bade hunda warra jalaa balleessee jaan, si gale? Waan tole hoo Abiyyi tolchee barsiin yoomma
araddaa takka keessatti bakka fagotti qullata tokko qotan way bara Abiyyi jansi gale way bara Abiyyi jan yoo Finfinnee keessa namni du'e warra jalaa kanaan rakkoo qaba Abiyyi rakkoon qabu way Abiyyi barumaan taane warra jalaa kanaan rakkoo qaba sinjaasi gale jala si haa qalu yoo wanni gaarii taate isaan maqaan isaan dhawamu yoo badduu taate immoo warra jalaa arrabsamaa jechuudha meelala faallaa piipi meelala amma magaalaa Finfinnee tana keessa osoo udwaanii fi kunundi yaa'u jiraatanii maal jan hay caaltuu isaanii maal godhu jirti ministeerri magaalaa isii miti magaalaa isiitti gaafatamaami jan amma magaalaan billicii waan keessa dhaabbatte way bara Abiyyi way bara Abbichuu sigale way bara Abbichuu kunoo magaalaan kana fakkaatti isin jan mee obboleeyyan keenya an I don't know mataa nama mataarraa jijjiiramu labbatti itti kaa'amu mataan nama maal ta'e na dibisi gale mootummaan tokko kan mootummaa jaamuun magaalaa jaaruuni sirna bareedaa jaaruudhaan sigale sirna walqixxummaa sigale sirna diinagdee sirna filannoo sirna gartee amantii sirna biyyattiin itti bultu diriirsuudhaan mootummaan tokko kan madaalamu Abiyyi projektii ka gartee laga Abbaay tanafa muummichi ministeeraa kan maqaan dhaawamu muummichi ministeeraa maali miti kun cinaan nama sigale kan silaa gartee maqaadhaan dhaawamuu qabu projektii ka laga Abbaay tanafa bara Abiyyi keessa xumuramtee bara akkasi amma fakkeenya laga diimaa juu kana faayoo deebise bar Itoophiyaa laga diimaa dhabde muummichi ministeeraa akkana jaamu deebise yaa sigale magaalaan ammoo dalagaa mazagaajaa bira kunnaan dalagaa ministeera magaalaati jechuudha silaa hatti faarfamuu qabu ministeera magaalaati jechuudha hatti arrabsamuus qabu yoo magaalaan badde ministeera magaalaati jechuudha tana maali walii beektire wanti wadalli maali tana walii beeksigale nyaachuu dhuguu iyyuu wal koruu malee maali tana walii beeksigale yoo cuun bireedduun takka dhufte way Abiyyi fidee barachuu bireeddu yoo dhodhootuun takka dhufte immoo way warra jalaatii bar Abiyyi quban qabu warra jalaa kanaan rakkoo qaba hawuccuu dhodhootuu fidu isaanii jansigale uleen miskiinuma kana buuti sigale wadallootii teessee ajaja eeggattu tanatti uleen buuti jechuudha saniifu ani wanniin ummata keenyaan juu gartee magaalaa tolchuu miti deebisaa takka gaafii siyaasaa takka sigale tan inni deebisee hin jirtu jechuudha amma daargii yeroo hunda maaliin yaadatama bara daargii keessa Oromoon jijjiirama harkatti qabdi maal mareet laaraash kajeessan sigale takkittuma san bara yaadiqoo namni hundinuu afaan ifiitiin haa baratu afaan ifiitiin haa bulchu jee federaalizimii diriirsi tanaa yaadat mee Abiyyi maaliin yaadatama yoo ajjeechaa gudeeddii bara namni keessa wal fixe bara namni keessa wal jibbe bara namni keessa wal ajeeffate sigale bara namni hundi nama jibbuu miti if jibbee iffannisu jiru lubbuu ifii iffannisu jirti ijoollee nama bira kutteeti nama jibbuu ollaa jibbuu wal jibbuu bira kutteeti lubbuu fi jibbitee iffannisu jirti jechuudha bara akkasiiti kanaan yaadatamaa jechuudha malee gaafii sabaa takka tan deebisin qabu sigale saniifu wanni namni gaafachaa jiru sanii jechuudha yoo isiniin galin magaalaa bareechuurraa haajaan qabnu nuti sigale magaalaa bareechuurraa haajaan qabnu magaalaa bareechuurraa haajaan qabnu saniifu nageenya buusanii nageenyi immoo Abiyyi aangorra jiru dhiisi Abiyyi lubbuun addunyaarra jiru nageenyin buu sigale Abiyyi aangorra jiru dhiisi lubbuun jiru nageenyin buu sigale abba shayxaana wajji mariyatee nama nagaya buuse addunyaa tanarratti hin garre shayxaana wajji mariyatee nama jaarsaa jaartii wal loluu dhoorke hin garre Abiyyi jechuun shayxaana bira kutee daabloos ajajaa shayxaana sanni beeytaan daabloos guddaa ammaasiis aangoo isaatiifachuuf wali bu'insi kanaa isa fayyada yoo nageenyi bu'e wallaalummaan isaatu ni mul'atti namichi humaan beeku addunyaan guutuun ni garti sigale
bara mana gee buusii jechuun jirra malee namni gaafii siyaasaatti kaasu jiru hin jiru. Yoommoo kan nageenyi buutaate yoo biitti nagaya taate hay aboo kana maan sammuu godhuun hin qabu. Tana hundaa jalaa mul'ata jechuudha. Saniifu ummanni keenya wanni godhuu qabu ummanni keenya amma hayyoota qabna alhamdulillah woboo qabna waraana qabna. Waan gartee kanaaf nu dharraasee kanaaf nu yaaddeessan qabna. Sigale. Saniifu ummanni keenya wanni godhuu qabdan gartee bu'uuraalee namichi kun diiguuf yaalee xiqqootti buubee mammadeessitana waa'ee gandummaa tana faa waa'ee gosummaa tana faa narraa himigaa waa'ee gartee amantiidhaan nama adda qoqqooduu tana faa sigale waan akkanaa tanarratti xiyyeeffattanii gartee waan udaan inni isin iddoo buuse kana ifidduu xaraydanii tokkummaa dhugaasan ta ni gartee duraan abbootiin keenya lafeenuu cabsanii dhiiganuu cabsanii gartee itti nuu fidan sanitti duudhaa ganamaa sanitti deebuun dirqama keenya jechuudha. Itti aansuudhaan obboleeyyan keenya kanneen sirna kanaa wajji qawwee hidhattanii dalagaa jirtan yeroon nama keessan itti jeeftan yeroon nama keessan sirna kanaaf jecha qaallicha kanaaf jecha namicha gartee ummanni firraa darbuuf halkanii guyyaa dhiidheetataa jiru kana jala qabuun yeroon isaa dhumatee jira jechuudha. Ifijii na dhugii jechuudha siifin dawaa qaba. Yaasoo giddamii uytu mi'aawii takkaa dhagajeetiin si darbaas mammaayisi juus ni jira jechuudha. Ifumaa ja'aati qaallichi kun gaafa dubbiin walgeesse ifiini baqata. Ifii namni ijatti isa arkuu taa'u hin jiru. Jeetti piraayiveetii bitanii fiiti shifeerrinuu Itoophiyaa miti. Araba. Abu Dhabi irraa godhatee jechuudha shifeeraa'u. Namni Itoophiyaa yakka guddaa waan hin dalageef xayyaarallee naan kaasuu diduun beeku jeete Abu Dhabiin gooteef jechuudha. Ifii namichi akkuma Mangistoo Hayilamaariyaam gatii sin naqee kutu. Namni walitti hafu, hawaliin hafu, hawaliin rakkatu suma. Jeneraalonni immoo waan kana ajajaa jirtan, raayyaan ittisaa haqawwee kana qabattanii deemaa jirtan, kaadireef kaabinee waan kana ajajaa jirtan, gaachanni sirnaa agartee ummata keenya dhiittanii buusii milishaa, kophee milishaa, anshuraansii maal jettanii gartee gibira jettanii ummata keenya gartee sirna kanaaf maallaqa funaanuuf jecha ummata keenya ol kaaftanii dhaabdan naggaatota keenya maraachaa jirtan zarafaa jirtan please ana akka obboleessatti isin kadhadha dhaabbadhaa ilaala. Wanni kun ni deemti dheeraan fedhe bakka itti dhaabbatu qaba. Mootummaa du'aa kana dhiisi kun hanga ammaatu maqaa keenya waan maqaa keenya dadhawatuuf ichi ture malee namni silaa duruu harkaan dhaqee qabeechii fuudhee abii sigale. Mootummaa du'aa kana dhiisi mootummaan wayyaaneetu sigale. Mootummaan wayyaaneetu hagartee sukuriitiin isaa haga Afrikaa guutuu kontrool godhutti haga Yamanii nama qabee dirree xayyaaraa keessaa nama fuudhee andalgaachoo ziggee nama jaamu bakka barbaadeef fuudhee hidhuuti gahee jechuun mootummaa wayyaanee sukuriitiin isaa jabaachuu keessa dandeettii fi qabeenyi inni qabu jabaachuu keessa sigale haga gartee biyya birooti daangaa ceehee biyya bahara ceehee biyya biroo keessaa nama fuudhuu gahee jechuun mootummaan sun. Mootummaan sunu osoo waraana akkasitti jabaa Ameerikaan hunditti abdattee masruuftu Barack Obamaan pirezidaantiin Ameerikaa guddaan dhaqee gartee isin waggaa 100 isinii biyya tana bulchuu ta'a jee ragaa bahee fi biraa deemisan sunuu ni dhaabbate. Mootummaa Bosaabbosee kaadireen isaa isan jaalan waraanni isaa yaa Rabbi kana nurraa kaasi jecha abaaraa deemu kan keeysoon isaa tortorte
kan ollaan isaa funyaan qabate kan addunyaa nama abiyyi jedhu amma meelaala duratti gaafa Facebook irratti amma Facebook akiyya waan hin ammaxansu miidiyaan ni dubbata hin dubbatu jechuudha annama lookaalii waan abiyyi maxxansu miidiyuma dubbatu naa hime silaabar osoo muummicha ministeeraa ta'e waan inni fuula miidiyaa isarra maxxansu amma meelaali Trump yoggii waa maxxanse Trump turuushoo saalii irratti miidiyaa isarratti akkana jee jedhanii miidiyaan hundi jalaa gabaasa sigale mee abiyyi halkanii guyyaa dhoobaatu maaliif miidiyaan Itoophiyaatu jalaan dubbatu re hay maraataa jalaa dubbata nama qamadii dur footoo dur ka'efaa deebee sulultaan dhagajee poosti godhu miidiyaan Itoophiyaatu hifatee jalaa dubbachuu dide sigale hifatee jalaa dubbachuu dide sirna kana bosaabosee waan godhu wallaalee sirna footoon jiraachuu jiru kanaaf jettanii warri gartee qawwee hidhattanii ummata keessanitti as deebitanii dhukaasu jirtan waraana keessanii dhukaasu jirtan sigale ambiti walii galaa jirti dhaabbadhaa iflaala keessattuu ijoolleen Oromoota tanneen sirna kana keessa jirtan ta paarlamaa keessa jirtan ta caffee keessa jirtan ta gartee sirna adda addaa bakka adda addaa keessa mootummaa keessa hojjechaa jirtan dhaabbadhaa iflaala namoonni isinitti iyyuu kun namoota gartee dheengadda gaafa isin wayyaanee wajji Oromoo bittanii mootummaan zayituna kan dhagaadhaan bu'u jettan buusee isin garsiiseetu arrallee isin irra qabsaawaa jira arranumaatu harka qullaa qabsaawaan jiran kun qawween qabsaawaa jira kun afaaniin qabsaawaa jira propagandaan karaa hundaan qabsaawamaa jira kun diplomaasii isin jalaa laamsheessaa jira arraa Awurooppaan yoo waa godhuu kaate hayyoota mari'achiifti jechuudha abaloo wanni kun akkami jettee hayyoota mari'achiifti jechuudha Ameerikaa yoo waa godhuu kaate hayyoota mari'achiifti jechuudha sigale warroota akkatti isin hidhee jiru kana jira jechuudha so waan amma gartee waan boru dabruu taa'uuf jecha saba keessanitti ulee ol fuutan tana sabarra gartee ajjannaa sabarra ajjattan kan anaa isiniin jedhe anaa waa takka isinirraa hin barbaanne waa takka ana biyyichi taa'u wanni narraa irra ta'an jirtu ichi ka'us wanni naa dhufaan jirtu garuu wanni ayyaadu yoo inni ichi ka'e nagayaatu Oromiyaa bu'aa gudeedamuutu haadha Oromoorraa dhaabbata buqqa'uutu ilmaan Oromoorraa dhaabbata keessattuu ummata Harargeefaa akka isa sirni kun diina Harargee ta'u Harargee gosaan diigee fixee bakka isiin addunyaarra facaatee jirtutti Oromiyaa keessa facaatee jirtutti bakka Harargeen qubatti hunda dhaqee buqqaasu jira jechuudha namni dhugaadhaan hadoodee namni isa hadooddiin nama isaatti dhagayamtu akkatti sirna kana sirna keenya juun na ajaa'ibsiisee jechaan sigale bakkatti namni Harargee qubate hunda mee Wallagga dhaqi urjinaalli Wallaggi namnichi dhalate buqqaan jiru Jimma dhaqi Iluu Abbaa Boor dhaqi Gujii dhaqi bakka hundaan uumama buqqa'u jiru qofa qoradhu deemi even hanga ummata Shawaa keessatti aruuzaa wajji gubani sigale aruuzaa wajjin fannoo gube jedhanii gartee Oromoo fi Amaara waliin naquudhaaf aruuza gaafa guban yaadattu mana guututti bombii darbanii aruuzaa fi aruustitti gaafa wajji guban yaadattu ummanni sun eeysaa qoradhu amma asirra yaatee balxaxxeen gartee telefoona bitanii harka kaaniif sigale ta artistii Harargeetiif hin jettu sigale abii jaa sigale osoo lammiin isaa akka boohaa jirtu osoo lammiin isaa gartee qoonqoo waan afaanitti amma faa ummata keenya abaaritti bu'ee sigale biyya keessa namni waan afaanii qabatu hin qabu san gubbarraan gargaarsa seeftineet illee Ameerikaan irraa murtee jirti haga duraan waa afaan kakkaanillee irraa murtee jirti sigale
ummanni keenya waan godhuu fi waan dhiisu wallaaleeti sigale yaa rabbi maana umtee keessiira osoo ummanni kee akka jiru sigale sirna ummata kee kana godhu jiru kana ummata khiyyarra qaba ummata khiyyar gateeti ummata khiyyarra tursiise jettee atiin qawwee baadhattee deemtu atiin gartee qalamaaf daftaraan ummata irra deemtee waa ummata irraa cortu please dhaabbadhu ilaali kana booda gartee dhiifamni akka gaafa wayyaanee godhamee gartee warruma wayyaanee wajji oromoo rashanuu ture oromoo hidhuu ture jijjiiramni tokko dhufnaan warrumaarra ummataa wajji dhaabbateetu gaafasiis ummata dura dhaabbataa jechuudha kaarra ummata irra dhaabbate gaafas qabruma keessa dhaabbata saniifu galata gartee ummata keessan bira kaayyachaa ummatumu bulchitanirraa harka fuudhaa deema nuti wanni sagalee ta'u jiruuf an dhibbatti ummata khiyyaafi kana gubu kana quuqu ummata khiyyaafi awwaboo sonniin deeggaruuf gartee oromiyaa diigamuu dhoorku hujii isiitiin deeggaru jira malee nama deeggaraan jiru hayyoota kaanis hunda isaanii an hujii isaaniitiin deeggaru falmaa isaan saba isaaniitiin dhaabbatanii qoma dhawatanii falmu jiran tunnurratti hin taatu beeymagan kun bakkallee numbuu sigale akka bakka nubuulleen hayyamnu jedhanii waan isaan onneedhaan waan kana dura dhaabbatanii onnee guutuu mormaniif hin deeggaru jira malee waa takka waanaa godhaniiti miti akka faarsee bulaa asii oree biyya galee hektaara meeqa guurate kanatti illee sigale silaa hektaara guurachuu barbaade namni guurachuu danda'u anaa sigale osoo keessa dhaqeetiin arke akka isin keessa jirtan akkatti isiniin jiran akka isin godhu jiran arke jechuudha maaliif ummata kana gootan jennee gaafannaan filmaata kana booda deebiin kennamti jira filmaanni sun dhufnaan aboo filmaanni dhufe gaa'ee caffillee naarayni filamtee mee jennaan taayyee irrattu maayikii cufan ni yaadattan sigale waan kana nuti takka gaafachuu hin dhiifne ni beeyti piipiin achi jirtu hundinuu ni beeyti tiim qabrichoo waan nuti taane ni beekanii jechuudha waan nuti taane sirriitti tolchanii beekanii saniifu warri arra sirna kanaa wajji dhaabbattanii ummata keenya dhiitaa maal jechuu jirtan wallaahi abbaan fedhe aangorraa kan haa yeroo eeggata malee abbaan fedhe aangorraa ni haa kun ammoo isaa dhumattee jirti sirnichi kun woomaan siinjuu tanaaman gaafaanan dhumatteef siinjuu mormiin dilliku way jira Facebook kanarra kophaati jataayitiin jechuu ture arra laali keeysa hundaanoo jechuu jiran arra warra madoo raayyaa ittisaa ka duraan dhoysee footoo natti ergu arra jiraan hiriira bahee lolachuu jira gaafa matoo hayaa dura jawween gartee saaxiluu eegalu hay wali bu'insa dhuunfaati maal jechuurraa inni qoranna jechuurra dhaqa inni qorannarraa hidhurraa gartee ammanumaatu sadarkaa gartee caasaa keeysatti if kulkulleessu qabna jedhanii tarkaanfii fudhachuurra jiran sambira kuteeti gartee warri investoroonni warri saamame hundi gabbee dubbachuu jira qaallitti maarree gabaree ifiin jettu san hunda dhaqaa laala qabsoo waan keessa dabru jirtu laala arrarra borumarra tarkaanfachaatuma deemti lubbuma namichaa jalatti ichi deemu jirti jechuudha mootummaan tokko muka guddaadhaan isiniin jemma durallee muka guddaa kana suuta qottoodhaan hoggee ati jiisitu qilleensi wayii tokko dhufee osoo ati qottoo muru jirtu kochiisaa jechuudha so mootummaan akkasi so qilleensi sun amma dhufaa jira Tigraay filmaata godhachuun Suudaan gartee bakka inni dhahee IRSF qabsiisisan dhukkee irraa kaaftee amma haga asoosa deemna jechuu jirti Suudaan sigale haga asoosa deemne dhooyinaa jechuu jirti gaafa nuti waan kana mormii eegallu namni guutuun PP boo isin dhaabdaniitu nuti isin jala garagallee ni maraattanii nuun jechuu tura amma mee mooraa mormitootaatu guutamaa jira moo mooraan PP irrachaati warri mormuu gabbataa jira jechuudha duraan mooraan PP gabbachaati warri mormuu huqqachuu ture nama muraasa qubaan lakkaa'amu ture jechuudha warri mormu amma warra mormu moo warra deeggaruu turre hedduu ammuma
xiinxala mana barnootaa dhayitee barachuun sin barbaachisu warra. Abiyyi dheengadda nama isa mormumoo arra warra mormuu turra baay'ata jetteetuma teesseetuma kalkulee gootaa jechuudha. Faarsee bulaan hangami dafqaan bulaan hangami jetteetuma teessee kalkulee godhataa jechuudha. Kun waan guddaa miti. Xiinxala biroo sin barbaachisu. Xiinxalaa siyaasaa gaafachuun sin barbaachisu. Namni tokko duraan deeggarsiisaa meeqa ture? Hawaasni asirraa suuraa isaa naanneessu meeqa ture? Amma Abiyyi gabbee waan fedhe yoo je namni Abiyyi jeetuma bira kutu warri isa deeggaruu. Mee Abiyyuma ajandaa ta'uu fidimma. Haasawa fedhe haa godhu. Haasawa barbaade jecha barbaade haaju. Isa haasayyan. Dur hin garree amma yaadatta yoo ta'e gaafa inni wanta deemee gowwaa tokkootu Arsii keessa jira jee hangam takka ajandaa ta'e yaadattani? Ajandaa ta'ee lolanii miidiyaan kun garagalee maal ajandaa ta'u ture gaafa Oromummaan wanni balleessi sabboonummaan Oromoo balleessiti juusanfa hin garree jaawarundi ajandaa godhatanii hayyoonni gurguddaan kun ajandaa godhatee maal ta'e amma mee wooma fedhe haaju qullaa magaalaa keessa adeemu namni ajandaa isa godhatu hin jiru. Bakka namni immoo waa'ee jiraachuu isaatu isa irraanfatee jira. Amma lakkiin hin jiraachee faraqataan sulultaan dhaqee footoo ka'ee jira. Faraqataan ittiin dhaqee footoo ka'ee jira. Barni hin jira jechuu isaati. Amma walgahii silaa dhaquu hin qabne ta Afrikaa tan Finfinneetti abadan nageenya keenyaaf hin barbaannu jedhanii Naayiroobii godhatan tana silaa dhaquu hin qabu. Inni footoo ka'uuf ce'aa dhaqee sanuu moggaa san dhaabbadhu jedhaniin footoo hogii kaasan. Kanaafuu xiinxala gurguddaas hin barbaachisu. Waan kana xiinxaltee arguudhaaf waan kana gartee warra mormitootaati moo mootummaatu mooraan mootummaa irrachaati mooraan mormitootaa gabbachaa jirti jechuudha. Waboon dheengadda gaafa nuti arrabsinu kuunoo beegii turte arreessi jirti. Arreessi jirti sulultaa jirti jechuudha. Sulultaa jirti jechuudha. Fannoon gaafa kaan hay amma qaqqabna minaamin jedhanii oriyaa dhaqan amma eessi jirti irra guddaa biyyaa isii bulchu jira jechuudha. TPLF duutee dhabamtee duqeet noo baqqaan jirtu yellam jee inni beera kana waliin qabee beerri qullaa lakkaa waan shee kanaa Hussein dhaqetti harkatu muu ture sun har'a kunoo deebitee filmaataan naannoo sii fudhattee. Wanni ati nuu keessa footoon ati nuu keessa nun bulchituu jettee Taddasaa Warradaa Facebook hundarraa cuftee Twitter irraa cuftee ziftii mana hidhaa keessatti ol darbitee zigalee dhukkee godhatee taa'u jira. Meelaa liga Isaayyaas dheengadda isaa wajjiin gartee akka sibiila dhaabbatee Tigree tana dhukkee godhe arra isa dura dhaabbachuu jira zigalee. Fannoon dheengadda inni haga jijjigatti lolchiifadha jee akkasitti dhaadatuun zigalee. Arra isa dura dhaabbachuu jirti. Sheekaa butaa akka sibiilatti dhaabbatee duraan asirraa abbichuu abuu koojuu arra isa dura dhaabbachuu jira. Mee laali jijjiirama laali mooraan mormitoota gabbachaa deemuu jirti jechuudha. Ta'isaa immoo guyyumarraan gad deemuu jirti jechuudha. Soo sirna kanaaf dhaabbattanii nama keessan miitanii nama keessan hin fixinaan jaa baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabanya. Linkii asirra kaayatiin jira YouTube kana subscribe godhaa gasseena harki keessan nagaa harkatu tanuma walii daddabarsaan isiniin jaa kun sheekaa butaatii nagaatti.